Kun raadiyoo bilisummaa Oromooti. Raadiyoon bilisummaa Oromoo adda dimokiraatawaa Oromoon qophaa'ee torbanitti guyyaa tokko roobii sa'aatii tokkoof dhaggeeffattoota isaaf kan darbudha. Raadiyoon bilisummaa Oromoo sagantaasaa kana keessatti sochii adda dimokiraatawaa Oromoo gaggeessuu fi waliigala qabsoo sabni Oromoo mirga isaa deeffachuuf taasisu irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u, kana malees aadaa, seenaa fi ogbarruu Oromoo irratti gadi fageenyaan hojjeta. Kun raadiyoo bilisummaa Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa kana keessatti ijoo dubbii dhimmoota adda addaa gaaffii fi deebiitti gaafatamaa damee dantaa alaa adda dimokiraatawaa Oromoo Dr. Bayyaan Asoobaa waliin gaggeessinee fi oduu adda addaa akkasumas sirboota warraaqsaa fi bohaarsaa isiniif qabannee jirra. Sa'a tokko kanaaf nu waliin tura. Akka mooltan amma oduu isin dhageessifnaa oduu kan isiniif dhiyeessu Annuwaamiin Biqilaati. Raadiyoon bilisummaa Oromoo tamsaasa jalqabaa qilleensarra oolche. Adda dimokiraatawaa Oromoon qophaa'ee ammaaf torbanitti guyyaa tokko guyyaa roobii sa'aatii tokkoof afaan Oromootiin tamsaasa kan jalqabe raadiyoon bilisummaa Oromoo hawaasa Oromoo biyya ambaa jiraniif sagantaasaa dhiyeessa. Raadiyoon bilisummaa Oromoo sagantaasaa kana keessatti sochii adda dimokiraatawaa Oromoo gaggeessuu fi waliigala qabsoo sabni Oromoo mirga isaa deeffachuuf taasisu irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u, kana malees aadaa, seenaa fi ogbarruu Oromoo irratti gadi fageenyaan hojjeta. Tamsaasa raadiyoo bilisummaa Oromoo ammaaf gara marsaa intarneetii adda dimokiraatawaa Oromoon yaaliif jalqabamee jiru kuni fuula duratti dhaggeeffattoota isaa Oromiyaa fi biyya Itoophiyaa keessa jiraniif afaan adda addaatiin kallattiidhaan dabarsuuf irratti hojjechaa jiraachuunsaa hubatameera. Akeekni adda dimokiraatawaa Oromoo yookaan ADO'n mirgoota hanga ammaatti uummanni Oromoo qabsoo isaatiin argate irratti hundaa'uun mirgoota hafan guuttachuuf hojjechuu ta'uusaa ibsame. Akeekni adda dimokiraatawaa Oromoo mirgoota hanga ammaatti uummanni Oromoo qabsoo isaatiin argate irratti hundaa'uun mirgoota hafan guuttachuuf hojjechuu ta'uusaa kan ibsan miseensa koree hojii raawwachiiftuu fi itti gaafatamaa haajaa alaa adda dimokiraatawaa Oromoo Dr. Bayyaan Asoobaati. Dr. Bayyaan kana kan ibsan himannaa dharaa namoonni tokko tokko dhaaba kana irratti dhiyeessan sababa gochuu fi sochii adda dimokiraatawaa Oromoo hanga ammaatti gaggeessaa jiruuf irratti gaaffii fi deebii raadiyoo bilisummaa Oromoo waliin gaggeessan keessatti. Dr. Bayyaan itti fufuun adda dimokiraatawaa Oromoo osoo gara dhaabatti hin jijjiiramnee fi yeroo waltajjii marii Oromoo turetti waggaa tokkoof ta'uuf hawaasa Oromoo waliin sadarkaa adda addaatti mariin gochaa ture. Milkiin wal hubannaan argateen ammatti babal'isuun gara hojii dippiloomaasii bal'aatti cehaa jiraachuunsaatti dabaluudhaan ibsani. Ibsa isaanii kana keessatti addi dimokiraatawaa Oromoo qabsoo biyyatti deebisuun hanga danda'ameen qabsoo kana nagaan gaggeessuuf saganteeffatee milkeessuuf mootummootaan ga'uu waliinis ta'ee dhaabota siyaasa Itoophiyaa keessa sosocho'an dabalatee qaama ilaalu hundaan waliin hojjechuuf hojii dippiloomaasii bal'aa jalqaban itti fufuuf karoorri guddaan jiraachuusaa addeessaniiru. Dhaggeeffattoota keenya guutummaa gaaffii fi deebii kanaa oduu keenya booda isiniif dhiyeessina. Oduun har'aaf qabnu kanuma nu waliin tura. Bakka calaqisaa biftuu duubaan bareedu saba koo gadaan keenya. Milkiin waa fagoon jirtu wajjin galma abbaa gadaa urjiin odaarraa iftu yoomiyyuu hawwiin keenya galma geessi malee naftu galma geessi malee naftu. Sabne milkawe,
सपने मिलकावे सपने मिलकावे Tosi machuda, tu ya pagonu ranjiru. Diga ada, inda kuwa bidata. Sabah sabah, nabeta di palmata. Diga ada, inda kuwa bidata. Sabah sabah, nabeta di palmata. Dhaggeeffattoota keenya kan amma dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo bilisummaa Oromoo adda Demookiraatawaa Oromoon qophaa'ee torbanitti guyyaa roobii sa'a tokkoof sagantaa afaan Oromoon darbuudha. Qopheen keenya itti fufa. Dhaggeeffattoota keenya kanatti aansee ergaa gulaalaa imaammata adda Demookiraatawaa Oromoo irratti hundaa'e isiniif dhiheessina. Baatiin darbe kun baatii Eblaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo qabsaa'otaa fi uummata Oromoo biratti baatii itti gootota Oromoo wareegaman itti yaadatamuu fi imaanaa isaan dhiisanii darban san bakkaan gahuuf yeroo itti waadaa ofii haaromsatanidha. Kanaaf egaan kan uummanni Oromoo kan biyya keessa jirus ta'ee biyya alaa jiraatu kanneen haalli mijatee fi guyyaa kana kabajuuf carraa argate hundi ilaalcha siyaasaa amantii fi saalaan osoo waliin qoodin qalbii tokkoon kan isaan yaadatuu fi hojii isaanii leellisuuf. Gootowwan Oromoo yeroo ammaa kana yaadannu kun cunqursaa fi dararama saba isaanii irra gahu mormuun uummanni Oromoo biyya isaa irratti abbaa qabeenya isaa irratti ammoo abboomaa akka ta'u cunqursaa fi roorroo jalaa bahee mirgi isaa eegamee fi biyya isaa keessatti bilisaan akka jiraatuuf osoo qabsaa'anii warra darbanidha. Gootowwan deemsa qabsoo bilisummaa Oromoo haga ammaa deemaa jiru keessatti aarsaa ta'an kun ilaalcha adda addaa qabaachuun dhaaba siyaasaa adda addaa keessatti ijaaramanii kan qabsaa'aa turanii fi kan dhaaba siyaasaa kam keessatti iyyuu hin hammatamin cunqursaan mormuu qofaan kan wareegamanidha. Isaan kun gariin isaanii qawwee qabatanii diinaa waliin osoo falmanii dirree qabsootti kufan. Gariin mana hidhaa cunqursaa keessatti dararamanii lubbuun isaanii harka diinaa keessatti dabarte. Gariin keessummaa daa'iman Oromoo gaaffii mirgaa kaasuu isaanii qofaaf hiriira ba'an irratti qeefii lammii isaanii duratti rasaasa diinaan lubbuun isaanii dabarte. Gariinis cunqursaa mormuun biyyaa bahanii biyya ormaa jiraatan keessatti bifa adda addaan osoo cunqursaan mormanii darban. Isaan kun hundi bifa adda addaan osoo qabsaa'anii haala adda addaan haa darban malee kaayyoo isaan ittiin darbaniif tokkichi kabajamuu mirga saba Oromoof malee dhaaba siyaasaa yookaan ilaalcha siyaasaa tokkoo qofaaf miti. Kana waan ta'eefis sabni Oromoo haala keessa jiru hunda keessatti kan inni gootota isaa kana yaadatuu fi guyyaa yaadannoo isaanii kanattis akeeka isaan lafa kaa'anii darban kana bakkaan gahuuf waggaa waggaan kan waadaa isaa haaromsuuf. Kun ta'ee osoo jiruu yeroo ammaa kanatti dhaabonni tokko tokko kabajaa guyyaa yaadannoo gootota Oromoo kana akka kan dhuunfaa ofiitti ilaaluun guyyaa kanatti dhaamsi isaan dabarsuu yaalan kan akeeka gootowwan Oromoo darban sana fuulduratti tarkaanfachiisu osoo hin taane faayidaa olaantummaa dhaaba tokkoo qofaaf akka ta'etti ilaaluun dhimma itti ba'uu kan yaalan ni jiru. Dhaamsii fi gochaan akkasii faallaa akeeka kabajaa guyyaa gootota kanaa waan ta'eef sirrachuutu irra jiraata. Pireezidaantiin adda Demookiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Lataas guyyaa yaadannoo gootota Oromoo laalchisee dhaamsa gabaabaa viidiyoon uummata Oromoof dabarsan irratti kan isaan yaadachiisanii fi cimsanii dhaaman isa kana. Kun ejjennoo adda Demookiraatawaa Oromooti.
Addi Deemokiraatawaa Oromoo uummanni Oromoo sirna cunqursaa kamuu jalaa ba'ee biyya isaa keessatti mirgi namummaa isaa kabajamee fi biyya isaa irratti abbaa qabeenya isaa irratti ammoo abboomaa ta'ee hawaasa biyya sana keessa jiran biroo waliin sirna walqixxummaa fi deemokiraasiin akka jiraachuu danda'uuf bu'aalee qabsoon bilisummaa Oromoo argamsiisa irratti ijaaruun biyya deemokiraasii bilisummaa fi walqixxummaan bultu ijaaruuf qabsaa'u. Haa ta'u iyyuu malee dhaloota adda Deemokiraatawaa Oromoo irraa jalqabee namoonni tokko tokko beekaniis haa ta'u wallaalummaan yeroo isaan maqaa dhaaba kanaa balleessuuf tattaafatantu mul'ata. Akeekni tamsaasa raadiyoo kanaa odeessa qabatamaa fi madaalawaa uummata keenyaaf dhiheessuu, barsiisuu fi waltajjii marii ta'uuf haa ta'u iyyuu malee hamee fi afaan faajjii ta'an tokko tokko qulqulleessanii uummata ofiif ibsuun barbaachisaa waan ta'eef tamsaasa raadiyoo keenya jalqabaa kanarratti xiyyaafannaa keenya taasifanne. Himannaa afaan faajjii adda Deemokiraatawaa Oromoo irratti dhihaatan keessaa warreen muraasni qabsoo uummanni Oromoo barootaaf bilisummaa fi birmadummaaf taasisaa ture. Gara gaaffii lammummaatti gad xiqqeessuu, bilisummaa dhiisanii deemokiraasiif qabsaa'uu yaaluu, qabsoo lagatanii harka kennachuu, araara dura dhaabbachuu fi kan kana fakkaatan yeroo tahan himannaa kanaa fi kan kana fakkaataniif deebisa akka nuuf kennaniif miseensa koree hojii raawwachiiftuu fi gaafatamaa haajaa alaa adda Deemokiraatawaa Oromoo Dr. Bayaan Asoobaa waliin gaaffii fi deebii gabaabaa kana geggeessuuf keessummaa keenya jalqabaa taasifanne. Muuziqaa gabaabaa kanaan itti ceenu. Dr. Bayaan dursee waan gaaffii keenya tole jettanii akka gaaffiif deebii kana goonu waan nu hayyamtaniif maqaa dhaggeeffattootaatiin isin galateeffadha. Dr. Bayaan gara gaaffii kootti yeroon cehu addi Deemokiraatawaa Oromoo bu'uureffama isaa ilaalchisee manifeestoo baase keessatti kan inni gadi fageenyaan dubbatu waa'ee mirga lammummaa fi deemokiraasiiti. Inni kunis namoota garii biratti addi Deemokiraatawaa Oromoo akka waan gaaffii uummanni Oromoo ittiin qabsaawaa turee fi gaaffii bilisummaa fi hiree murteeffannaa dhiisee gaaffii Oromoo gara gaaffii lammummaatti gadi buteetti lakkoofsisaa jira. Gama biraatiin ammoo namoonni akeeka addi Deemokiraatawaa Oromoon qabatee ka'e gara dabarsuu barbaadan akka isaan himannaa olitti tuqne kana kaasaniif sababa ta'e. Dr. Bayaan himannaa kana akkamiin ilaaltu? Himannaa kanaafuu deebisi keessan maali? Galatoomaa anillee nafeerraa naaf gootaniif guddiseen isin galatoomfadha. Gaafiin gaafatame waa hedduu of keessaa qaba. Akka nu badhetti gaafiin kun waa'ee maalummaa hiree murteeffannaa ilaala. Mirga hiree murteeffannaadha. Akkanumatti illee maalummaa mirga lammummaadha. Citizenship rights kan jedhu kanatti deemokiraasii fi bilisummaa yaada jiru irratti xiyyeeffata gaafiin kun. Akkasittiin tartiibaan deebisuuf carraaqa. Dura nuti gaafiin nuti hoggaan je'ee addi Deemokiraatawaa Oromoo gaafiin Oromoo kan mirga hiree murteeffannaa ammallee hin deebine akka gaafii mirga hiree murteeffannaa Oromoo deebi'u guutamu qabsoofna jechuudha. Mirga hiree murteeffannaa Oromoo dhugoomsuudhaaf addi bilisummaa Oromoodhaa bara dheeraaf qabsaa'ee jira. Qabsoon uummata Oromoo bara dheeraaf deemu kuni mirgoota argamsiisee qaba. Addi Deemokiraatawaa Oromoo mirgoota hamma ammaa argan irratti jaaru, mirgoota hamma ammaa argaman kabachiisu, Oromoon guututti mirgoota isaa guutuu akka gonfatu qabsaa'uudha. Asirratti hiree murteeffannaa kun maal akka ta'e keessattuu ija heera addunyaatiin akkamitti akka hubatamu wal yaadachiisuun gaarii natti fakkaata. Mirga hiree murteeffannaadha mirga namoomaati. Mirga namoomaallee mirga tokkoffaadha. Uummanni mirga hiree murteeffannaa hin qabne
mirga guutuu qaba jechuu hin danda'amu. So fiixeen mirgoota mirga hiree murteeffannaatiin jalqaba. Heera addunyaa kan mirga namoomaa keessatti aangoon tokkoffaan uummanni hundi mirga hiree murteeffannaa qabaa jedha. Mirgi hiree murteeffannaa kunis gulantaa siyaasaa uummanni tokko itti buluu barbaadu birmadummaadhaan murteeffachuu ilaala jechuudha. Egaa mirga gulantaa siyaasaa isaa birmadummaadhaan murteeffate uummanni tokko kanatti wal qabachiisee mirga imaammata yookiin poolisii diinagdeedhaa, hawaasummaa, aadaa, walabummaadhaan baafatee hordofuu, hojiirra oolfachuu qabaa jechuudha. Itti dabaleettis uummanni tokko mirga hiree murteeffannaa yeroo dhugoomfate qabeenya uumaa isaa natural resources uummanni tokko qaburrattis aangoo olaanaa qabaa hin dhuunfataa jechuudha. Asirratti maali gulantaan siyaasaa kun? Gulantaan siyaasaa uummanni mirga hiree murteeffannaa qabu maali kajuu ittiin gaafiin akkana mataa keessa nu dhufti itti dabalee sanillee deebisuun barbaada. Uummanni yeroo mirga hiree murteeffannaa isaa dhugoomfatu exercise godhu jirra oolchu waa sadii keessaa filmaata godhata. Yookiin waa sadii keessaa tokkorratti iyyafatee qabsaa'a. Yookiin sadeen kana keessaa filata. Inni duraa itti bahaan kamiin mirga hiree murteeffannaa dhugoomfachuu maal ta'a jechuudha. Inni duraa uummanni tokko naaf tolaa, dantaa kiyyaaf tolaa yoo jedhe akka mootummaa walabatti ijaaramuudhaaf murteeffachuu danda'a. Independent and sovereign state ijaarachuudhaaf hin danda'a. Kun mirga namoomaatii fi mirga heera addunyaatiin beekamalleedha. Itti aanee itti bahaan mirga hiree murteeffannaadhaa uummanni tokko naaf tolaa, dantaa kootiif tola, dantaa guddinaa, dantaa nagayaatiif tola jedhee yoo amane uummatoota biraa kan fedhii fakkaataa qaban wajjiin mootummaa federaalawaa ta'e tokko uummachuu danda'a. Federal Union uummachuu danda'a jechuun uummanni tokko. Filmaanni sadaffaadhaa mootummaa unitarii jedhamu. Mootummaa federaalawaa hin ta'in nam tokko irratti ijaarame mootummaa unitarii jedhamu ijaarachuudhaafis uummatoota hundaa wajjin murteeffachuu hin danda'a jechuudha. So yoo filmaanni kun hundi ta'e filmaanni kun hundinuu immoo uummanni birmadummaadhaan yoo murteeffate bilisummaa qabaa jechuudha. Uummanni tokko gulantaalee siyaasaa sadeen kana keessaa birmadummaadhaan referendum godhee itti waliigalee yoo filate bilisoomee jedhama. Kanaafuu hundeen bilisummaa mirga lammummaa qabaachuudha jechuudha. Akkas nama mirga lammummaa qabuutu nama sirna dimokiraasii keessa jiruutu qabachuu danda'a jechuudha. Fakkii jira amma biyya Ingilizitti amma Scotland biyya dimokiraasii keessa waan jiraniif filmaata akkanaa gochaa jiru jechuudha. So mirga lammummaa fi dimokiraasiin jiraachuun mirga hiree murteeffannaadhaa dhugoomfachuudhaaf haalduree gargaaraa guddaa tokko jechuudha. So asirratti qabxii kan jechuu barbaade duba murteessaan maali? Yoo murteessaanii gulantaa siyaasaa tokko filachuudhaa miti murteessaa yookiin mootummaa walaba ta'uudhaa miti yookiin federaalawaa ta'uu miti yookiin even unitarii mootummaa unitarii ta'u ta'ellee filachuu miti murteessaan kanaa miti. Murteessaan dimokiraasii fi mirga namoomaa adeemsa mirga hiree murteeffannaadhaa kun hojii irra itti ooluudha. Integrity of the process santu murteessa. Kun jechuun maal? Demokiraasiin jiraachuutu murteessaa. Yoo demokiraasii mirgi lammummaadhaa kabajame yoo heeraan bulmaataa fi olaantummaan heeraa kabajame ummanni gulantaa siyaasaa fedheeyyuu yoo filate birmadummaan yoo filate murtiin isaa
murtii haqaati uummanni illee bilisoome jechuudha. Kan qabsoofnu guddisee adeemsi uummanni murtii siyaasaa kanatti kennu kan walabaa kan birmadummaa qabu ta'uu mirkaneeffachuudha jechuudha. Gaafiin murteessaan Oromollee anuma gaafii haqaa gaafii keenya gaafii haqaati. Gaafiin haqaa kun ammoo akkaataa uummanni murtii kan gochuu danda'u dandeessisuutu fardii guddaadha jechuudha. Addi kanarratti nuti addi Dimokiraataa Oromoo gaafii mirga hiree murteeffannaa kun akkatti hiikamuu qabu yoo akka hiikatti hiikame Oromoof tola jennee amanne haala uummata keenyaa ilaaluudhaan haala Itoophiyaallee ilaaluudhaan haala addunyaa ilaaluudhaan haalota olloota keenyaa hunda ilaaluudhaan har'atti uummanni Oromoodhaa mootummaa Itoophiyaa kana gara mootummaa federaalawaa dhugaatti mootummaa federaalawaa sabdaneessaa jechuudha. Geeddaruuf qabsaa'uu fi kana dhugoomsuutu dantaa Oromoodhaa hunda caalaa akka wayyaa ta'etti guutaa jenna jechuudha. Sabako gadaan keenya milkiin waa fagoo jirtu Fatiin galma faagadaan urjiin odaarraa ibtu Yoomiyyuu hawwiin keenya galma geessi malee naftu Galma geessi malee naftu Gaafa tokko haalli mijaawee Arteenya sabni milkaawee Gaafa tokko haalli mijaawee Arteenya sabni milkaawee Dhaggeeffattoota keenya kan amma dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo bilisummaa Oromoo adda Dimokiraatawaa Oromoon qophaa'ee torbanitti guyyaa tokko guyyaa roobii sa'a tokkoof sagantaa afaan Oromoon darbuudha. Qopheen keenya itti fufa. Dr. Bayaan gaaffiin lammummaa gaaffii bilisummaa yookaan hiree murteeffannaa bakka bu'uu hin danda'aa warra jedhaniifoo? Kun akka faran jechuutti hair splitting debateedha kuni. Dibeetii kana akka maletti maqsuu fi karaa wallaalchisuudhaaf yoo ta'e malee dibeetiin sanii miti. Itti dhufeen ibsuu barbaada. Gaafiin lammummaa jechuun maali? Gaafii demokiraasii jechuun maali? Yeroo immoo federaalizim jennu maal jechuudha? Federaalizim jennu kun akkam? Mee dura sanaa jalqabnu. Federaalizim Itoophiyaa keessa akka dhufu barbaadnu kuni hunda dura mirga ummata hundaa akka ta'u barbaadna. Hunda caalaa ammoo Oromoon Oromiyaa irratti mirga ol'aanaa akka qabaatu qabsoofna jechuudha. Mirgi Oromoon hin qabaanne kan Oromoon jaalalaan fedhiidhaan yeroo mootummaa federaalaa ummata biraatiin wal jaaratu kennu duwwaadha. Oromoon biyya isaa irratti qabeenya isaa irratti nama isaa irratti birmadummaa guutuu sovereignty guutuu qabaataa jechuudha. Mirga kan biraas illee hawwina. Bilisummaa fi mirgi lammummaa jedhu freedom kan uummanni hiree ofii murteeffachuu danda'u kan demokiraasii keessatti dhufuudha. Mirga lammummaa jechuun uummata aanga'ee jechuudha. Uummata mirga qabuu jechuudha. Biyyoota demokiraasiin hin jirre keessatti uummanni dirqama mootummaarraa itti kennamu malee mootummaa sanarratti mirga hin qabu. Nuti bilisummaan dhugaadhaa ka jennu kan uummanni
aangoo itti qabu, kan mootummaa irratti aangoo qabu, kan mootummaan akkamitti akka ijaaramu murteessu, mootummaa irratti akkamitti akka dhufamu murteessu, mootummaallee akka fedhetti geeddaruuf kan uummanni aangoo itti qabu jechuudha. Olaantummaan uummataa kan itti ragga'ee jechuudha. Nuti mirgi lammummaa kun kan mirgi namoomaa guutumatti odoon shasharafamin itti kabajamuutu bilisummaadha jenna. Yoo lammiin hin aanga'in, yoo lammiin mirgoota siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa guutuu hin qabaatin bilisummaa qaba hin jennu. Faallaan kanaa maali? Biyya dimokiraasiin keessa ilaaluudha. Biyya dimokiraasii keessa hin jirretti sirni jiru sirna abbaa irrummaati. Biyyoonni Afrikaadhaa bilisoomne jedhanii mootummaa independent and sovereign labsan akka gara bilisummaa ummataatti hin geessin agarree jira. Yeroo namni ka'ee mirga lammummaa kanaan mormu yookiin gaafii Oromoodhaa akka gaafii lammiitti gatti keessan jedhu nu yaaddessuu qaba. Maaliif kuni karaa jallaan haa ta'u diriiraadhaan mirga lammummaa ummataa olaantummaa ummataatiin mormuu yookiin ummataaf murteessuu ta'a yookiin akkuma seenaa dabretti Afrikaa keessatti mirga demokraasii tursiisuu, mirga lammummaa kabajuu tursiisuu, mirga heeraan bulmaataa tursiisuu, walabummaan dhaabbatuu qofa dursuu kan jedhu. Ajandaan kun beekamaadha. Yaanni kanaan deemee bilisummaa ummataatiif hin geenye. Ummata bilisummatti hin geessine. Nuti kanaaf qabsoon keenya ammarraahuu jalqabee mirga lammummaa ummataa kan ummanni itti aanga'e mirga guutuu qabu akka ta'u qabsoofnaa jechuudha. Bilisummaa fi deemokiraasiin tokko. Yoo deemokiraasiin hin jiraatin bilisummaanuu hin jiru. Deemokiraasiitu freedom bilisummaa ummataa kabajamuu mirgoota namoomaa olaantummaa seeraa mirkaneessa. Deemokiraasiitu political pluralism ka jennuun kana yaanni adda addaa biyya keessatti kabajaa argachuu, yaanni siyaasaa adda addaa biyya keessatti kabajaa argachuu. Dr. Bayaan, addi Deemokiraatawaa Oromoo gaaffii hambummaa yookaan gaaffii lammummaatiif qabsoofna yeroo jedhu namoonni tokko tokko akka qoosaatti gaaffii lammummaa Oromoon eenyurraa gaafata kan jedhan jiru. Gaaffii kana akkamiin ilaaltu? Deebiin keessan maali? Qoosaan kun qoosaa haqaatti miti yookiin wallaalaa yookiin beekaadhaa ummata dogoggorsuudhaaf olola deemu kun. Tokkoffaa maaliif olola? Tokkoffaa mirga lammummaa ummataatiif qabsaa'uun haqa ol'aanaa ummataatiif qabsaa'uudha. Lammaffaa nuti mirga lammummaadhaa hin kadhannu jechuudha. Nuti hin kadhannu. Mirgi lammummaadhaa akkuma mirgoota hundaatti qabsoon dhufaa kanaaf qabsoofnaa jechuudha. Qabsoon keenya kan ummata walakkeeffate kan birmadummaa fi walabummaa bilisummaa ummata sovereignty of the people fiduuf qabsaa'u jechuudha. Malee mirga lammummaa kadhannaa jechuun gara biraatiin I think qoosaa akkanaa namni godhani hanga ammaatti naareetivii qabsoo bilisummaa Oromollee wallaalan fakkaata. Maal jennaa ammallee maal jechuu qabnaa? Ummanni Oromoodhaa gaafa mirga abbaa biyyummaa isaa dhabe, gaafa Minilik Oromoo cabse bilisummaa isaa dhabeet mirga abbaa biyyummaa isaa dhabee gara lammii sadarkaa lammaffaadhaa yookiin sanii gaditti bu'ee jenna. Dhugaan jiru kana duuba yoo ummanni Oromoodhaa akka mirga lammummaa isaa deeffatu qabsaayan akkamiin gaafii Oromoo gad deebisuu ta'a. Mirga nurraa sarbame, mirga nurraa qawween fudhatame qabsoon deeffannaa jechuudha. Yoo mirga lammitti qoosaa ta'an, yoo mirga lammiidhaa citizen empowerment yaada irratti qoosaa godhame kan kana sodaachisu maalifi tiranii sirna abbaa irrummaa laliisuudha ta'a. Kanaaf ummanni Oromoodhaa sirriitti qalbeeffachuu qaba. Nuti
bilisummaa akka Zimbaabeetiin hin qabsoofne. Bilisummaa loodamee akka sirna abbaa irrummaa ijaarrate hin qabsoofne. Bilisummaa heera gadaa Oromoo, bilisummaa deemokiraasiidha, bilisummaa olaantummaa uummata raggaasisu dhugoomsuuf qabsoofna. Kanaaf dubbii kan akkatti ilaalu dubbiin kun qoosaadhaa miti dubbii kaayyooti. Eenyu mootomsuuf qabsoofnaa gaafii jiru nuti kan jennu ummata mootomsuuf qabsoofnaa. Nuti mirga ummata gonfachiisuuf qabsoofnaa. Ummata empowered ta'e, ummata lammii aanga'eetu abbaa biyyaa ta'a. Ummata akkatti aanga'eetu akka sirni abbaa irrummaadhaa hin dhalanne yookiin gadi hin dhaabbanne godha. Oromoo keessatti sirni abbaa irrummaa dhufuu hin danda'u jedhanii yaaduun dogoggora guddaadha. Ni dhufa. Asxaan sanii amma baay'ee mul'ata obboleessa koo. Asxaan abbaa irrummaadhaa mul'atu maali? Tokkoffaa warri siyaasaa Oromoo hedduun har'a yaada dachaa siyaasaa hin fudhatan. Political pluralism. Yaada isaanirraa addaa hin fudhatan. Diinumaa diina jedhanii ramadu. Gariin diina tokkoffaa jedhaniifaa warra qabsaa'ota Oromoo yaada addaa qabu ramadu. Harkanii guyyaas kan ololanis kan hojjetanis humna bilisummaa Oromoodhaa yaada addaa qabu balleessuudhaaf. Kun jechuun yoo milkaayan yaada tokkicha qofaa jira, yaadni addaa hin jiraatu kan jedhamu kuni sirna abbaa irrummaa qulqulluudha jabaasee deemuudha jechuudha. Kanaaf nuti sodaa sanillee ni qabna. Sodaa sirni abbaa irrummaadha. Kan akka biyyoota Afrikaa hedduu keessatti agarru akka Oromootti dhufnee barbaanna. Warraaqsa lama kan Oromoo bittaa alagaa jalaa baasu ammallee booda kan Oromoo sirna abbaa irrummaa tarii Oromoo keessatti dhalatu jalaa baasu geggeessuun barbaannu. Warraaqsi tokko kan mirga guutuu ummata Oromoo lammii Oromoo hunda gonfachiisuuf qabsoofna. Dubbiin kun dubbii akkatti ilaalamu malee dubbii gaafii Oromoo gadi buusuu, gaafii Oromoodhaa ol guddisuu jedhamutti ilaaluun mirga namaatti qoosuu ta'a malee aadaa'ootti qoosuun ta'uu jechuun barbaada. Dooktor Bayaan gara gaaffii biraatti yeroo deebinu yaanni yeroo ammaa ka'aa jiru keessaa tokko warri amma adda demokraatawaa Oromoo bu'uuressanii fi miseensa itti ta'anii geggeessaa jiran warra bu'uuressitoota geggeessitootaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo warra turanidha. Isaan kun dura bilisummaa Oromoo irratti hundaa'anii qabsoo geggeessaa turanii. Amma garuu gara demokraasii jedhutti maqanii gaaffii bilisummaa dhiisan jedhu. Himannaa kana akkamiin ilaaltu? Dhugaatti addi demokraatawaa Oromoo gaaffii bilisummaa dhiisee gaaffii Oromoo gara gaaffii demokraasiitti jijjiire? Yoo ta'e maaliif? Gaaffiin demokraasii ammoo akkamiin gaaffii bilisummaa bakka bu'uu danda'a? Deebiin gabaabaan aadaa'oon gaaffii bilisummaa ummata Oromoodhaa hin lakkifne. Ammallee saniif qabsoofnaan jedhama. Kan maqaa keenya geeddarreef gama dimokiraatawaatti kan geeddarreef demokiraasiinis bilisummaa waan hammatuuf biyya demokiraasiin hin jirre keessa bilisummaan hin jiru. Demokiraasii jechuun bilisummaa jechuudha. Maal jechuudha? Bari bilisummaa jechuun bittaa alagaa jalaa bahuu jechuudha. Gaf tokkoon hacuuccaa jalaa bahuu, cunqursaa jalaa bahuu jechuudha. Sirni immoo cunqursaan keessa hin jirre bilisummaan itti iggitii qabu sirna bulmaataa demokiraasiiti. Kanaafi demokiraasii jechuun bilisummaadha. Demokiraasii jechuun immoo bilisummaas ni hammataa. Kana lamaan akka yaada wal mormutti dhiheessuun bilisummaa fi demokiraasiin akka yaada wal mormutti dhiheessuun dogoggora guddaadha. Nuti akka amma agarrutti demokiraasii qabsaa'uun, demokiraasii uummata Oromootiif qabsaa'uun
bilisummaa uummata Oromootiif qabsaa'uudha. Keessattuu sirni gadaa Oromoo sirna demokiraasiiti. Sirna bulmaataa demokiraasiiti. So demokiraasiidhaaf gadaatiif qabsaa'u jechuun irraa demokiraasiidhaaf qabsaa'u jechuudha. Demokiraasii bulmaata heriteejii Oromoo aadaa Oromoo ta'e kana fiduuf qabsaa'uun bilisummaadhaaf qabsaa'uudha. Kanaaf dubbii bilisummaadhaaf dhiise jechuun dogoggora inumaayyuu sirna bilisummaatti nu geessuu danda'u dhugoomsuun yeroo demokiraasiin dhufutti xiyyaafannee jechuudha. Maal jechuudha? Demokiraasii jechuun tokkoffaa olaantummaa uummataati. Sirna uummanni mootummaa irratti aangoo qabu, sirna uummanni mootummaa akka ofii fedhetti ijaaratu, mootummaanis uummata itti tajaajilu, sirna gaafii reefu kaaftee lammiin itti aanga'e empowered citizens kan keessa jiranii jechuudha. Sirna uummanni yoo mootummaan dantaa isaa mirga isaa tiksuu hanqate mootummallee geeddaruu itti qabu jechuudha. Sirna heera irratti dhaabbate heeraan bulu jechuudha. Biyya olaantummaan heeraa hundaa olitti taate sirna olaantummaan heeraa hundaa olitti taate jechuudha. Kanaaf jecha demokiraasii fi bilisummaa jedhus akka wal itti ilaaluun dogoggora guddaa. Dogoggorri kunis garam nama geessaa? Demokiraasii dhiisaa ka jedhutti nama geessa. Yoo demokiraasiin dhiifame, yoo demokiraasiitti qoosame maaltutti nama geessaa? Sirna abbaa irratti nama geessa. Oromoo warra demokiraasiitti qoosu yookiin warra ulfinaa demokiraasii filaallee demokiraasii hin qabsoofne shakkuu qaba uummanni Oromoo jechuun deebisuu barbaada gaafii kan obboleessa qabu. Tole Dooktor Bayaan, amma gara xumuraarra gahaa jirra. Sana dura garuu gaaffii tokkoon isin gaafadha. Addi Demokiraatawaa Oromoo qabsoo waraanaa yookaan qabsoo afaan qawween lagatee karaa nagaa qabsaa'uuf filatee jira. Kun ammoo mootummaa biyya sanaatti harka laachuudhaan waliin caalu jechuun kan adda Demokiraatawaa Oromoo himatan ni jiru. Kaan ammoo ADO'n akkamiin karaa nagaa kaayyoo isaa kana bakkaan gahuuf deema jedhanii kan gaafatanis jiru. Gaaffii kana akkamiin ilaaltu? ADO'n mootummaa abbaa irree biyya Itoophiyaa bulchaa jirutti sagantaa harka kennachuu hin qabu. Harka hin kennannu kun haa beekamu taakka. Nuti warra sagantaa siyaasaa keenya ifa ta'a. Tarii yeroo gabaabaa keessatti weebsaayitii keenya irra hin ta'a namoonni arga. Sagantaa harka kennachuu jedhu hin qabu. Harkas hin kennannu. Bifa qabsoo laalchisee har'atti bifni qabsoo hundinuu kan nagayaatis, kan waraanaatis, kan siyaasaatis biyya Itoophiyaa keessatti wareegama gaafata. Nuti bifa qabsoo hundaa'u xiinxallee jirra. Har'a diskoorsii siyaasaa Oromoo keessatti haasaa siyaasaa Oromoota gidduutti deemu keessatti yoo qabsoo waraanaa jedhame akka namni filmaata sirrii godhetti faarfama. Garuu qabsoo bifa kanaa bara dheeraaf geggeessinee jirra. Ansan keessa deebi'ee rakkoo mudatee fi haala keessa jirru dubbachuun barbaadu amma. Garuu bifti qabsoodhaa filatamu. Nuti ka warri ADO'dhaa hooggantoota miseensonni ADO'dhaa shakkii takka malee dubbachuu barbaannu bifti qabsoo form of struggle filannu kan itti gala keenyaa wajji wal simatu kan itti gala keenya nu geessu nu mirkaneessu akka ta'u barbaanna. Itti galli keenya maali? Dimokiraasiidha. Itti galli keenya maali? Bilisummaa ummataati. Olaantummaa ummataati. Hamma ammatti barumsi seenarraa argannu keessattuu qabsoo seenaa Afrikaa irraa argannu Itoophiyaas dabalatee olloota Itoophiyaas dabalatee Afrikaa guutuu dabalatee qabsoo waraanaa kan humnaa bakki itti olaantummaa ummataatti bilisummaatti
deemokiraasiitti geesse hin agarre. Uummanni bilisummaaf qabsaa'ee humna deeggaree qabsaa'ee deebi'ee humna waraanaa humna ta'ee dhufeen yeroo cunqurfamu yeroo mirgi deemokiraasii isaa dhiitamu yeroo bilisummaan isaa kan jaaramu kan yaada ibsachuu kan abbaa fedhe akka isa bulchu filachuudha yookiin yeroo dheeraaf akka dabru godhamu yookiin heeraa fi humnaan sapheessa ta'u dhoowwamu agarre jechuudha. Nuti kanarraa barumsa gaarii fudhanne. Qabsoon bilisummaatti nu geessu bifti qabsoo deemokiraasii fi heeraan bulmaatatti nu geessu akka aadaatti qabsoo siyaasaadhaa kan nagayaa kan ummata bal'aa hirmaachisee jennee amannee jirra. Iggitiin deemokiraasiidhaan gahuudha, iggitiin bilisummaa ummataatiin gahuudha, qabsoo keessatti ummata bal'aa hirmaachisuudha jenne. Gaaga'ama humni hamma ta'e jaaramee hidhatee hoggaa aangoo qabate uummatarraan ga'u Oromoon akka kanatti qabsaa'u fiduu hin danda'u jennee afaan guunnee dubbachuu hin dandeenyu. Akka reefu dubbadhetti hireen Oromoo keessatti illee abbaa irrummaan dagaaguudhaan ni jirti. Haa heera gadaa keessaa buqqaanee aadaa gadaa qabnaa Oromoon gadaan bulaa ture deemokiraasiin aadaa keenyaa jedhee haalaan labamu malee illitiin siyaasaa Oromoo ammaa aadaa deemokiraasiidhaa san hin calaqqisu. Tolerance wal danda'uu hin calaqqisu. Yaada addaa kabajuu fi keessummeessuu hin barbaadu. Kun silaa qabaatee yaadni addaa jaarmaan addaa akka badu haalli barbaadu dirree ba'ee mul'ata keessattuu biyyoota alaa keessatti. Kun gaa warra dhugumatti bilisummaa ummataatiif dhaabbanne jedhan warra bilisummaa ummataa jechuun deemokiraasiin jiraachuudha jedhanii amanan warra bilisummaa ummataa jechuun mirgoonni namoomaa addunyaan beekaman odoon shasharafamin kabajamuudha jedhanii kana amanan yaaddessuu sodaachisuu qaba. Gaa kanaafi nuti bifni qabsoo akeeka keenyaan gita. Akeeka keenya bakkaan ga'uuf iggitii jennee itti amannu qabsoo nagaa, qabsoo siyaasaa uummata bal'aa hirmaachisee jenna. Kan itti dabaluu barbaadu har'a biyya Itoophiyaa keessatti yoo wareegama taate bifti qabsoo hundinuu wareegama gaafata. Akkuma ka waraanaatti wareegama gaafatu nagaan qabsaa'u immoo caalaa wareegama gaafata. Garuu nagaa fi siyaasaa qabsaa'uun itti baha beekamatti nama geessa wareegama fedhellee haa gaafatu. Gabaabsuudhaaf dubgaa fi kana gabaabsuudhaaf tokkoffaa addi dimokiraataa Oromoodhaa bifa qabsoo tokkoyyuu hin lagatu taaka. Bifti qabsoo ammoo akeeka keenyaan walgitu bifa qabsoo siyaasaa nagaatti jennee fudhanne murteessine. Kana bakkaan ga'uudhaafis ni qabsoofna. Kana filachuu jechuun ammoo mootummaatti harka kennu jechuu miti. Kana akka gaariitti akka hubatamuu barbaada. Kan biraa kanatti dabaree kan hin jedhu waa'ee lolaatis haasayaa ooluun akka lola hin finne seenaan keenya waggaa 20 nama akka gaariitti dhugaa keessa jirru hubatuuf dirree jira isaanis haa dhiifnu. Gara biraatiin akka Oromootti kan walii dhaammatu qabnu bitaan yaabbadhu mirgaan yaabbadhu itti galli keenya bilisummaa ummata keenya mirga abbaa biyyummaa Oromoo deebisuu mirgoonni namoomaa guutumatti Oromoo akka kabajaman dandeessisu Oromoon biyya isaa irratti abbaa biyyaa isaa akka ta'u gochuu irratti yaafatu qodana fakkaata. Kana gaafiin qabsaa'ota Oromoo gidduu jiru yookiin garagarummaan qabsaa'ota Oromoo gidduu jiru lama qofa ta'a akka yaada keenyatti. Only two positions. Waa lama qofa irratti garagarummaan jiraachuu qabdi. Wanni lamaan sun maali? Har'a haala Oromoo keessa jirutti totality of circumstances Oromoo naannoo keenyaa, ka ollaa keenyaa,
kan Afrikaa kan addunyaa hunda laallee gulantaan siyaasaa Oromoodhaaf tola jennu kamii gaafii akkaataa deebisuu irratti garaagarummaan jiraachuu danda'a. Garri tokko walabummaa Oromoo independent sovereign state of Oromiyaa jaaruutu Oromoo irra tolaa jedhee yaaduu hin danda'a. Mirga sunis aadaa'oon akka jirutti immoo har'a haala jirutti gaafiin Oromoodhaa Itoophiyaa geeddaruudhaan impaayera Itoophiyaadhaa qabsoo ummata waltahee qindeessuuf ijaaruudhaan qabsoo ummataatiin impaayera Itoophiyaa gara federeeshina sabdaneessatti akka geeddaramu qabsaa'uudhaa fi kana keessatti Oromoon utubaa guddaa ta'ee Oromiyaas bulchee Itoophiyaa keessatti illee mirga guddina isaatiin qooda Oromoo guddaan malu qabaannee qabsaa'utu akka qabaatu qabsaa'utu filmaata irra gaariidha jenna jechuudha. Yaada lamaan kana duwwaadha. Ejjennoo lamaan kana duwwaadha garaagarummaa akka ta'uu danda'u. Ejjennoo garaagarummaa kana takka walii kabajuu. Lammaffaa kan nurraa eegamu murtii kana umarratti kan murteessu ummata Oromooti. Ummata Oromoo sirna deemokiraatawaa keessa jiraateetu kana murteessuu danda'a. Kanaaf akka sirni akkasii uumama wajjin qabsoofne garaagarummaa itti baha hiree murteeffannaa kana jidduutti qabnu ummata Oromootti haa dhiheeffannu. Ummata Oromoo akka murteessu haa dandeessifnu ejjennoo juu qabna. Aadaa'oon olaantummaa ummata Oromootti ni amanaa. Murtii ummanni Oromoo murteessu ni kabajaa. Ammoo sagantaa siyaasaa keenya kanaatu filmaata irra wayyaati jenneet ummata Oromoo barsiifnaa, ummata Oromootiif dhiyeessinaa jedha. Tole egaa Dr. Bayaan yeroo keessan fudhattanii deebii bal'aa fi gadi fageenyaan waan nuuf deebistaniif ammas irra deebi'een maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo bilisummaatiin isin galateeffadha.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaan nuti guyyaa har'aaf qabnu kanuma hanga torbee walitti deebinutti muuziqaa kanaan nagaatti isiniin jenna. Lagadashon batu korafu, lagadashon batu korafu, riko bankatu kulmafu, emolea barrage lelo bardage, emolea
harmaare aganama waaqni sarmaare. Nagadashon batu korrafu, nagadashon batu korrafu. Riko bankatu korba, ijole malolitana. Ato jalanu biye gabaldana, tuma wal jalanu. Gaziningala furiyo, galubo kisagot. Intenyu malu matitenya, la mangista tabira demna, wana kubaenda tunagenya. Intenyu malu matitenya, la mangista tabira demna, wana kubaenda tunagenya. Intenyu malu matitenya, la mangista tabira demna, wana kubaenda tunagenya. Intenyu malu matitenya. Nagadashon batu korrafu, nagadashon batu korrafu. Riko bankatu korrafu, emolea barrage lelo barrage. Emolea bosorafatu, aganama wagni narifatu. Nagadashon batu korrafu, nagadashon batu korrafu.